ulaagaa adeemsa milkaa'aa gooftaa wajjin adeemuu jiru keessatti wanta gurguddaa waaqayyoo jireenya keenyatti dubbataa nu barsiisaa tureera. Adeemsa milkaa'aa jechuun maal jechuu akka ta'e jalqaba irratti ilaallee erga isa kana ilaallee booda immoo adeemsa milkaa'aa gooftaa wajjin adeemuuf wanti gochuu qabnu tokkoffaan maal akka ta'e ilaallee turre jireenya keenya guutummaadhaan biyya lafaa keessaa bahuu akka qabnu lammaffaan immoo adeemsa milkaa'aa gooftaa wajjin adeemuuf wanti nuti gochuu qabnu amantii guutuu qabaachuu akka qabnu sadaffaan adeemsa milkaa'aa gooftaa wajjin adeemuuf wanti gochuu qabnu waaqayyoon dhaga'uu akka qabnu sadaffaan immoo jireenya qulqullummaa qabaachuu arfaffaan jireenya qulqullummaa qabaachuu akka qabnu tokkoffaa Qorontos 6:12 fi Leewwota 19:18 wangeela Maatewos 5:48 irraa dubbii sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf qulqullummaa jechuun adda ba'uudha, waaqayyoon fakkaachuu dhiisuu of keessatti qabata. Adda ba'uu jechuun jireenya xuraa'ummaa biyya lafaarraatii adda ba'uu akka qabnu, waaqayyoon fakkaachuu jechuun immoo waaqayyoon fakkaachuu akka qabnu, fakkaachuu dhiisuu jechuun immoo biyya lafaa fakkaachuu dhiisuu akka qabnu wal wajjin laallee turre jechuudha. Tokkoffaa Phexros 3:9-11 seera uumamaa 5:21-24 itti daballee mee luqqisii kana waliin ilaallee gara qabxii itti aanu shanaffaatti waliin ilaalutti darbina. Tokkoffaa Phexros 3:9 irraa akkana jedha. Maqaa Yesuusin nan dubbisa. Hamaa hamaadhaan abaarsaan hin deebisinaa. Garagalchi iyyuu eebbisaa isin eebba akka argattaniif waamamtan. Caaffanni qulqullaan namni jireenyatti gammadu barbaadu. Inni bara gaarii arguu fedhus arraba isaa hamaa dubbachuutti afaan isaa saxxummaadhaan dubbachuutti haa ittisu. Inni hamaatti garagalee gaarii haa godhu. Nagaa barbaadu duuka isaa bu'u. Iji gooftichaa gara warra qajeelotaa hin ilaala. Gurri isaas kadhata warra isaanii hin dhaga'a. Garuu fuulli gooftichaa warra hamaa godhanitti nyaara guureera hin jedha. Wanta gaarii gochuudhaaf warra hinaafan yoo taatan eenyutu hamaa isin irratti hojjetaree wanta qajeeladhaaf utuu dhiphattanii iyyuu immoo attam gammaddu laata. Sodaachisu warra isin sodaachisanii hin sodaatinaa, hin raafaminaas. Kiristoosiif garuu akka gooftatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'e kennaafi waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafate deebii isin irraa barbaaduuf deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'u ta'a jedheetu sagaleen waaqayyoo lafa kanatti dubbata. Maal jedha Phexrosi? Jireenya keenya keessatti caaffanni qulqullaan namni jireenyatti jiraachuu gammaduu barbaadu yookiin jireenyatti jiraachuu kan barbaadu inni bara gaarii arguu fedhus maal haa godhudha? Arraba isaa hamaarraa haa deebisu. Afaan isaa saxxummaadhaan dubbachuutti maal haa godhu? Haa ittisu jedheetu dubbata. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni namaatti garagalee gaarii haa godhu jedha. Hamaarraa garagalee hamaa gochuu dhiisee, hamaa dubbachuu dhiisee, hamaa yaaduu dhiisee gara waan gaarii godhuutti maal haa godhu? Haa deebi'u. Nagaa barbaadu jedheetu dubbata. Nagaa barbaadu. Isa barbaade argate san immoo maal haa godhu? Duukaa haa bu'uu jedha. Iji gooftichaa warra qajeelotaa ilaala. Iji gooftichaa warra qajeelotaa maal godha? Ilaala. Gurri isaas kadhata isaanii hin dhaga'a jedheetu garuu fuulli gooftichaa warra hamaa godhanitti nyaara guureera jedha. Wanta gaarii gochuudhaaf warra hinaafan yoo taatan jedha. Eenyutu hamaa isin irratti hojjetaree jedheetu dubbata. Wanta qajeeladhaaf utuu dhiphattan iyyuu immoo attam gammaddu laataa jedha. Attam gammaddu laata jedha. Wanta qajeeladhaaf utuu dhiphattanii hammam gammaddu laata jedheetu dubbata sagaleen waaqayyoo. Inni kan biraa immoo seera uumamaa 5:21-24 seera uumamaa boqonnaa 5:21-24 akkana jedha sagaleen waaqayyoo waa'ee qulqullummaa irratti jechuudha. Waa'ee qulqullummaa irratti qulqullummaan jireenya kiristaanaa tokkorraa baay'ee akka barbaachisu sagalee waaqayyoo nutti hima. 5:21 kaasee akkana jedha. Wanta nyaatamu hundumaa keessaa fuudhii of biratti walitti qabi. Tuuli kunis nyaata keetii fi nyaata isaaniitiif dhiifama. Boqonnaa 5:21 kaasee Henook dhalatee waggaa 65 Maatusaalaa dhalche. Maatusaalaan erga dhalatee booddee Henook karaa waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan waggaa 300 waaqayyo wajjin jiraate. Ilmaaniif intaloota biraas hin godhate. Barri Henook jiraate hundinuu waggaa 365 ture. Henook karaa isaa irra deddeebi'uudhaan waaqayyo wajjin jiraate. Waaqayyo waan isa fudhateef deebi'ee maal hin taane jedha. Achitti hin argamnee jedha. Jireenya Henook iddoo kanatti maal akka ta'e argina. Nama karaa waaqayyoo irra deddeebi'aa ture. Adeemsa isaa Henook maal ta'e akka hedduu kan Egzaabeer gaar adarragee jedha maariifisa. Adeemsa isaa waaqayyo wajjin godhate deebi'ees immoo lafarratti hin argamnee jedheetu dubbata. Walumaa galatti jireenya kiristaana tokkorraa kan irraatii barbaachisu kan nurraatii eegamu qulqullummaa akka ta'e. Qulqullummaan nurraatii akka barbaachisu sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Jireenya qulqullummaa qabaachuu akka qabnu, jireenya qulqullummaatiin deddeebi'uu akka qabnu, qulqullummaadhaan ba'uu, qulqullummaadhaan galu, laphee qullaa, sammuu qullaa, miira qullaa, fedha qullaa, yaada qullaa qabaachuu akka qabnu sagaleen waaqayyoo nutti dubbataa jechuudha. Shanaffaa adeemsa milkaa'aa gooftaa wajjin adeemu kan nuti akka adeemuuf kan nu gargaaru maal isa jedhuuf adeemsa milkaa'aa waaqayyo wajjin adeemuuf wanti nuti gochuu qabnu laphee Kiristoos qabaachuu qabna. Kiristoos liphisa jedhama. Laphee Kiristoos maal gochuu qabna? Qabaachuu qabna. Filiipposis boqonnaa 2 lakkoofsa 5-9 yaada garaa yookiin immoo yaada garaa Kiristoos qabu qabaadhaa jedheetu dubbata. Yaadi garaa Kiristoos kun maal mee kutaa san dhagee dubbiseen wal wajjin ilaalla. Filiipposis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa Filiipposis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa ilaallu akkana jedha. Ergaa gara warra Filiipposis ergame boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irraatii dubbiin waaqayyoo akkana jedha. Akkana jedha. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii dafanitti hin lakkoofne.
Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin hin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'e argama. Inni gad of deebisee amma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isa maqaa kamirra iyyuu caalu kenneeraaf. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafa jalaa jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbiinfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru jedha. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Laphee Kiristoos jechuun Kiristoos lubbi jechuun lapheen Kiristoos maayin gad of deebisaadha. Jireenya gad of deebisuu irraa argina Kiristoos irraa. Wanta qabatanii itti hafan ittiin lakkoofne dheetu inni ulfina sana gadhiiseedha. Waaqummaa isaa ulfina isaa gadhiisee akka waan tokkotti hin gallerree maal godhe of godheedha. Bifa garbummaallee fudhateedha. Bifa garbummaa fudhate. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin maal ta'e dhalate nama ta'ee jechuudha. Waaqa ta'ee otoo jiru al tokko iddoo hundumatti argamuu otoo danda'u haaboon waan hundumaa isaa harka otoo jiru inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu maal ta'e abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumarra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isa maqaa kamirra iyyuu caalu kenneeraaf jedheetu dubbata. Kanaafiyyuu laphee Kiristoos qabaachuu akka qabnu sagalee Waaqayyootirraa arginaa jechuudha. Yaadnoo kin lapheen Kiristoos maayin kan akkamitti gaafa jennu ulfina isaa gadhiisee gara biyya lafaa kanaa dhufuu gooftaa argina. Akka waan tokkotti illee hin galle of godhe. Argitanii namni lafa kanarratti tibeetiidhaan kallattii baay'eedhaan gaafa waxxaramu anuma jira, anumatu guddaadha, anumatu jabaadha, anumatu beekadha jechuudhaan waan baay'ee keessa gala dhalli namaa jechuudha. Inni garuu akka waan tokkotti illee hin galle of godhe jechuudha. Garuu waan hundumaa gochuu danda'a. Bifa garbummaa illee fudhate Yesuus. Fakkaattii namummaatiin illee dhalate Yesuus. Amma du'aatti illee abboomamaa ta'e abboomamuu isaa jechuudha. Amma reebanitti, amma dabaddabanitti, amma injifatti tufanitti, amma itti qoosanitti, amma waan baay'ee godhanitti, amma du'aatti illee abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo guddaa caalchisee maal godha? Ol isa qabee jira. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jaaffaa adeemsa milkaa'aa gooftaa wajjin adeemuudhaaf wanti nurraati eegamu maa innis jedhuuf inni jaaffaan adeemsa milkaa'aa adeemuuf wanti nuti gochuu qabnu inni jaaffaan Yesuusin ilaallee jiraachuu yookiin Yesuusin ilaallee adeemuu qabna. Yesuus Kiristoosin maal taanee ilaallee adeemuu qabna. Yesuus Kiristoos ilaalanii adeemuu jechuun akkamitti isa jedhuufi seera lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 4-9 sabni Israa'el Waaqayyoof abboomamuu diduudhaan Waaqayyo irratti gungumuudhaan Waaqayyoo akka saba Israa'elitti eekkame argina. Boofti lafa onaa keessaa ba'ee akka isaan fixe. Warri afani Museen isaaniif akkas jedhee kadhate. Waaqayyo eekkamsa kana irraa kaasi jedhee gaafa Waaqayyoon kadhatu Waaqayyo Museedhaan akkas jedhe. Bofa sibiila borraa jirraa tolichii mukarratti rarraasi. Namooti kun bofa isa fannifame kana ilaalanii akka isaan adeeman godhe. Warri ija isaanii bofa isa fannifame kana ilaalanii adeeman irooluu jedheeni. Argitanii lafa dhaalanii waan isaan itti goddanyaa isaanii obboleessa isaanii haadha isaanii abbaa isaanii jalaa iddee kan ajjeese boofti warri afan. Nus akkuma isaan nu iddee nu ajjeese jedhanii yaaddoo keessa waan galaniif dhiphina hamaa keessa waan galaniif dhiifamaa saayilasii tokko na rakkisa garmalee jaakorroo biratti. Kanaaf dhiphina addaa keessa waan galaniif maal ta'anii argamanii nus nu iddee nufi xabaqaa dhumuu keenya jedhanii gaafa isaan dhiphatan Waaqayyo immoo Museetti dubbate. Museen Waaqa isaaniif kadhate akkuma karaa Museetti dubbatame Waaqayyo Museetti dubbate. Museen maal godhe? Bofa sibiila borraa jirraa tolchee mukatti fannise. Kanaaf namoota hundumtuu bofa sibiila irraa hojjetamee mukatti fannifame kana lafarraa ija isaanii kaasanii isa fannifame bofa kana laalanii akka deeman godhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kun jechuun sagalee Waaqayyoon naa dubbate Ibroota 12:1-2 gooftaa kana laallee akka deemnu. Maal jedhaa? Isa amantii keenya jalqabee nu xumursiisuudha. Barreessaan Ibroota isa amantii keenya jalqabee nu xumursiisu Kiristoos irraa ija keenya hin buqqifannuu jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:14-15 maal jedhaa? Akkuma Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa bofa sibiila borraajjii mukaa irratti ol fuudhe akkasuma Yesuus fannoo irratti nuuf akka fannifame argina. Kun immoo Yesuusitti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a. Fannoo Yesuus ilaaluu jechuun yookiin irraa barachuu jechuudha. Akkamitti fannoo Yesuus irraa baranna? Maal fa'aa baranna gaafa jennu tokko asirratti kan laalu obsa irraa baranna jechuudha. Fannoon Yesuus obsa qaba, obsa nu barsiisa. Fannoo irratti nuuf fannifamee innaa dhiphatu, fannoo irratti nuuf fannifamee innaa garafan, innaa xoofaadhaa nuuf obaasan, waan hundumaa gidiraa guddaa innaa nuuf argu gooftaa Yesuus Kiristoos san nuuf fannifame kan ilaallee akka nuti jiraannu taasisa. Gaafa jennu maal jechuudha? Yesuus Kiristoos wanta hundumaa nuuf jecha nuuf gidiraa hunda argee fannoo irratti akka nuuf oole obsa guddaadhaan akka inni achirra ture argina. Obsa akka inni qabu. Kanaafiyyuu obsa irraa baran rakkinni qormaati wal'aansoon ari'atamni biyya lafaa innaa nurra ga'u obsa Kiristoosin keessa darbisan qabaannee nus keessa darbuu akka dandeenyu obsa Yesuus irraa baran. Lammaffaan immoo fannoo Yesuus ilaaluu jechuun jaalala irraa baran. Jaalala galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalala irraa baran. Maal jechuudha jaalala jechuun? Gooftaan Yesuus Kiristoos innaa foon uffatee biyya lafaarra ture san baay'ooliin jaalatanii akka waliin reebanii isa simatan osoo hin ta'in otuma isa jibbanuu danuu isaa ari'anuu danuu isaa tuffatanuu danuu maqaa isa balleessanuu albaadheessa hiyyeessa wajjin haadha hiyyeessa wajjin nyaata jechuudhaan maqaa isa balleessuudhaan seera Musee kan jedhu in eegu raawwatu jechuudhaan waan hamaa otoo irratti raawwatanuu inni ni jaalata. Otoo reebanuu inni ofitti isaan qaba isaan simata. Jaalala qabaa jechuudha. Fannoo irratti akka fannifamu qullaa akka inni fannoo irra nuuf oolu kan isa taasise jaalala keenyaa jechuudha. Jaalala nuuf qabaachuu Yesuus argisiisa. Kanaafiyyuu
jaalala irraa barannaa jechuudha. Sadaffaa maal irraa baranne isa jedhuufi dhiifama irraa baranna. Yesuus irraa dhiifama irraa baranna. Dhiifama irraa baranna. Dhiifama irraa baranna. Waan godhan hin beekanidha fannoo irratti. Yaa abbaa koo maal godhaa? Dhiisiif waan godhan hin beekani jedheetu dhiifama godheef jechuudha. Kanaafiyyuu dhiifama irraa baranna. Arfaffaaf inni dhumaa fannoo Yesuus irraa maal baranna? Laphee gaarii qabaachuu irraa baranna. Laphee gaarii yookiin ilaalcha gaarii qabaachuu irraa baranna. Fannifamuu Yesuus irraa jechuudha. Walumaa galatti fannifamuu Yesuus ilaaluudhaan deemsa milkaa'aa deemu akka dandeenyu sagalee Waaqayyoo nu hubachiisa nu barsiisa. Gooftaan guddaa yaa eebbifamu sagalee dhageenya Waaqayyoo nuuf haa eebbisu. Ibsaanis badee waan jiruuf xiqqoo sagantaattis biizii ta'e waan jiruuf dhaggeeffatu gochuu qabna. Inni shanaffaan maalidha jennee inni shanaffaan laphee Kiristoos qabaachuu akka qabu. Laphee Kiristoos jechuun maal jechuu akka ta'e waliin ilaalleerra. Inni kan biraa jechuudha. Inni jaaffaan adeemsa milkaa'aa gooftaa wajjin deemu wanti nurraati eegamu maalidha jennee waliin ilaallee wanti nuti gochuu qabnu ija keenya gooftarraa otoo hin buqqifatin Kiristoosin ilaallee deemuu akka qabnu wal wajjin ilaallee sagalee dhageenya gooftaan nuuf haa eebbisu. Kanuma irratti nu haa ga'u. Marsaa arfaffaa jechuudha. Marsaa shanaffaadhaan immoo yeroo itti aanu walitti deebina. Gooftaan siif faana ta'u yeroo gaarii galanni eebbifame dhugaa sagalee keetti qabamne akka jiraannu nu gargaari. Harki gargaarsa kee guutummaatti nu faana haa ta'u. Wallaansoo diinaa jireenya keenya irra jiru raawwadhu nurraa cabsi. Obboloota koo isaan eebbisi. Dhugaa kee isinitti dubbattee sagalee keetti qabamne akka jiraannu nu gargaari. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jettee. Ameen.